Oromoo qofaa osoo hin ta'in ilmuma namaa kanaa waan ni fayyada jennee gama keenyaan nuti ammaan tana wanni addaa qabuun hin jiru. Bultuma jaarre. Bultii nuti jaarre immoo ka shariyaa irraa takkiidhamoo shariyaa keessaan waan addaan baan hin jiru. Ana akka kiyyatti numaan namni na dinqisifachuu caalaa ifin dinqisifadha numaan. Ufumaa keetii yoo dinqisiifataan. Ufumaafuu ifin dinqisifadha likmatti. Okay. Bareeda. Adde roolati yaa atiyoo ummata akkatti jaalatee welcome roolati eenyasiin jedhee ofitti si qabee akkatti kumaataman torbaan keessa followerii dila kana si galche 220 wayi yoo dogoggoruu baadhe tokkoon 60 tokkoon 220 wayi karaa yuutuubitti karaa tiktokii abbaa manaa keetiin karaa keetiin si hordofaa jiru amma sa'aa kana isin bira kan jiru malee nama kuma kuro tokko taa'eetiin laalaa nama kuma kuro tokko jechuun already aanaa tokko hin ta'a amma isin laalaa jiru kun jechuun ummata akkasi jaalatee ufissi fudhatee guyyaa torbaan guyyaa 10 keessa akka wanti waliin guddateetti si jaalatu kana maal dhaamsa qabdaaf? Wanni dhaamsa qabuuf galatooma dursinee galatoomaa jennaan kan jaalatus kan jibbullee itti daanee galatoomaa jennaan. Immoo wanni isaanii qabu takka yoo jiraatte wanta kanaaf bishaan dhuga. Wanni takka yoo jiraatte wanta illee nuyi aman intarviiwullee bakka adda addaa ta'e Addisabaa irraa nuyi aman tikeetallee bitadhee beekee deemuuf ka'eetiin jira. Immoo oggo gartee akka faamiliitti anaa jaarsa kiyyaa faamilii keenyaa waliin teenyeetti yaadnu wanta kana eega gooneefu ega gartee namni kan jaalatee namni gartee kan arrabsus ni garra because gaafii qaban saniif nu arrabsan gaafii hedduu qaban nuuf akka gaafii hedduu nu qaban garee jira gaafii hedduu ta'e isaan garaa dhukkubsite kan mataa dhukkubsitee jira beekte gaafii san deebisuudhaaf idda gartee miidiyaa biraarratti miidiyaa meeqaan miidiyaa sanarra ba'ee iddaan ibsuuf ani yuutuub baradhee yuutuub irratti isaanii ibsaa yuutuub kiyyakaniin baradhee gaafii qaban namni jarma kataban gaafii sanirra abbaan fadhamas atis as yoo taate interview na goote yuutuub kiyyarra nama tasne atis na godhuu dandeessi mirga qabdi atis yuutuub kiyyarra dhufa seerta jirti gaafiin ta'e hedduu gaafii takka lamaa miti beekte gaafii hedduudha saniif abbaan fadhe interview nu godhee yoo nu maxxanse yuutuub kiyyarratti ni godhamnaaf akkasittiin ta'uu singoonuu yoo kajaan taate akkasittiin tikeeta egaan bitadhe dhiisee jechuudha saniif gaafii kana gaafii isaan naa qaban kana karaa yuutuub kiyyaatiin dhufanii achi jalanni katabatan gaafii naa qaban san katabatan gaafii nama hedduutu jira beekte takkaan lama anaaf ijaarsa isteediyoos ni qabna bakka itti intarviiyuu godhamuus ni qabna isteediyoo mataa keenyaa ni qabna teenyee takkaan akka gartee muuvii appisootii qabu nagare muuvii appisootii qabu muuvii appisootii miqaxxaraa kan jiran akkasitti teenyee himnaaf jechuudha. Dakika diidam torbaan irraa gotakka. Yuutuubii keessa irratti mana dhayyamtan jechuudha. Humna jabu. Yuutuub keenya irra yoo nu maxxansanii ayyamu. Interviiyuu nu godhu uummata akka rakkinan qabu garuu yuutuub keenya dura nu maxxansuu qaban. Galatoomi maki. Amma kan irra jirru kun pilaatfoormii tiktookiti. Tiktookii kanarratti immoo namni lama gamaa gamana gisee walitti dhufe geemii wal jitabatee